بدي ستسايم نبامي ستونا olche Ashi maqaan koo Zallabuun jedhama. Godinni Bosoma Naqqamte jala dhaana Kiramurraan dhufe. Ashi maaltu si ta'e? Gochaa Waaqayyo naa godhe torbee har'aan dhufeen iddoo waldaa kanaan beeku. Manumaa bahanii jarri tokko dura deemuyyuu isaan duuba bu'ee man dhufe isaan as maqaniinaan isaan maduukaan dhufe. Waldaa lattuu jechaa munan dhagaa ergan taa'ee poosteri adda addaa dubbiseen akka isaan dhaga'u ta'uu isaan bare. Nama wajjin dhufte? Maduukaan dhufeen booddee isaan as maqnaan as maqe. Malee waan tokkoyyuu waldaa kana hin barre. Beeku diidatti immoo waldaa taariikuu waldaa lattuu jechaan dhagaa addeessaa immoo beeku. Ergan taa'ee dubbisee immoo lakkaasa kanaan namni odeessu jedheen bare. Diidatti oduu dhageessa. Waldaa kana keessa akka Waaqayyo akka jiru dhageessa malee maal akka ta'e eessa akka ta'e hin barre. Tasuma iyyuu beeku barannan dhufee fiikuu hin beeku no. Eshi maaltu sii ta'e? Kanaaf ani yeroon dhufu cinqii baay'een baadadhee dhufee gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Obboleessa tokkotu Dabuu keessaa hojjeta. Baay'ee yeroo hundumaa akka isaan waliif hin galle naa kaasa. Baay'eema walii galtee dhabnee naan jedhaan immoo achumatti isa jajjabeessa. Jabaadhu baqqaa Waaqayyo maan isiin kadhadhaa. Jabaadhu achumatti malee hojii gadhiisuuf hin murteeffatiin atiin jedha jijjiirraas immoo yaadeen dadhabee jala muranii na didanii. Kanaa booddee bakka waan mun godhuun dhabee deema yeroo hundumaa natti kaasa Waaqayyo maan hin kadhadhaa inni immoo badaa wangeelan beeku. Wangeelatti hin jedhu. Kana gaafas immoo sadhumaa daawwalee natti mee akkuma dheengaddumtii isaa jechuudha. Bakka sadhumaadhaa jijjiirraas naa jijjiiruu hin dandeenye hojiis immoo hojjechuu hin dandeenye narratti dhaabanii jiru karaan darbee hojjedhuun dhabee waan hin godhuun qabu kanaa booda dhiisuun waan murteeffadhaa jedhe. Lakki murtoo akkasii keessan galiin namni hojjetu iyyuu of jiraachisuu dadhabeera. Hojii gadhiistee naani maraatummaadha. Maaliif waan akkasii murteessita daftee jedheen isatti hin dheekkama. Yeroo hundumaa bakka waan akka lubbuu isaarra ga'e wayiitti natti kaasa. Gaafas cinqii guddaan baadhee waldaa kana dhufeen cinqii koo garuu Yesuus arge galanni guddaan isaaf haa ta'u. Gaaffii man qabadhee hin barreessines garuu keessi koo immoo gaaffii sanaan guutamaadha. Maali kun yaa Waaqayyo maaliif maaf kun taa'e? Kanaa booddee dhufeen duuba sanan taa'ee warri isin dhukkubu as baadhan. Baay'ee dhukkubu. Ergamaan as baadhan. Warri ergamaan suni warri isin dhukkubu as baasiniif hin kadhadhaadhan. Ergamaa taariikuu ta'uu ergasiin bareechuudhaan hin beeku yeroon as ba'e sanayyuu. Kanaati booddee as baanee hiriirree dhaabannee baay'ee dhukkuba kosonatti na cinqennaan as ba'e tun ta'in sammuu koo cinqamaadhaayyuun as ba'e. Waaqayyo eebbifamu. Maal si dhukkuba ture naan maal taate keessi kee baay'ee cinqamaadhaan jedhan. Hiriirree mas dhaabannaa tara taraatiin dabareen nageenyaan maal taatee na garaachan na dhukkubaan jedhe. Keessi kee baay'ee cinqama maali jennaan sirrii mala baay'een cinqamaa obboleessa tokkotti daawwalee kana murtoo irra hin ga'inaan jedhee. Baay'ee na dhiibu hojiin gadhiisa naan jedheen naan keessi koo cinqamaan jiraan jedhe. Nan kadhadhaa hin amantaane jedhani. Nana mana naa kadhadhaan jedheeni. Gooftaaf galannaa ta'u. Nan kadhadhaa fi hin amantaannaan nana manaan jedheen. Naani jecha hamaa irratti qindeessee baay'ee kan isa rakkisaa jiru haadhaamu. Siifis isaafis nan kadhadhaa. Waaqayyo immoo jijjiirraa hin raawwataati jedhanii daawwaniititti hojiin gadhiisin yeroo dhiyoo keessatti jijjiirraan kun si raawwatama jedhiiti hin jijjiirama iddoo sanaadha inni dubbatan. Isaan sitti dubbatan? Kun guyyaa kamidha kan sii kadhatame? Guyyaa sadeetta? Torbee har'aa? Torbee har'aa guyyaa meeqa akka ta'e? Rakkoon qabu torbee har'aadha garuu? Torbee har'aadha. Ishi? Ishi nana mana dheenanii koo baay'ee mana maneen fudhadhee Waaqayyoon galateeffadhee man keessa kootti fudhadheen gale. Galgala galeen dhaqeen isaa daawwalee akkas jedhee irraa waldaa dhaqeennaanii namni Waaqayyoo tokko natti dubbate baay'ee hin cinqamini Waaqayyoo jijjiirraa kana sii raawwataannaan baay'isicha kamuu odeessitaa waan akkasii maa hin yaadamu. Eebdan akkas jedhee sitti dubbatu maa hojiitti odeessite moo akkamiin immoo argeedha inni waa'ee wangeelaan beeku waa'ee Waaqayyoos isaan galle. Kanaati booddee innoo akkasumatti Waaqayyooti itti meennaan simatitti odeessee rootee malee akkamittiin edee xiqqoo narraayyuu badaan fudhanne. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu dafinoolee gaafa facaasaa galgala naa daawwala ofuma isaa. Amma isaanoo achiiti namoonni naa daawwalanii mucaan suni
lubbuun ragayeera jedhani gaafa nun qorannu utuu lubbuun saammoon miidhamiin asiin orma keessa jira mucaan kun wanta ta'eef walaayittaa sooddootiidhaan inni hojjetu utuu lubbuun raga'iini jijjiirraan kun isaaf haa xumuramu jedhanii xalayaa fixanii nutti laatanii deemanii Finfinneetti edhee daawwalee natti walaayittaa sooddoorraa gara kamitti Finfinneetti iyyaa galata kennaa hindanda harra waan ati kun hindandaamu jettetu danda'amu. Ameen haleluuyaa. Ishi sanaa boodoo. Kana booda anoo garaa kos kutadheera wanta ta'us natti hin fakkaanne dubbicha teettu akkamitti dhagaruu waan akkasii naannoo na dhibaa jira isaanoo akka sedhanii natti har'a natti daawwalanii mee garuu immoo anoo hamanaan jiru dhugaaf soba isaayyuu dhugaa natti fakkaata. Ammayyuu isatti jettes isa warri gubbaatis isatti dubbatanii inni maal gochaa jiru? Hamanaan jiru keessi koode. Ilaalaa wadhaa saba waaqayyo ishee. Amani caljeeniiti waaqayyo dubbateera wanta ta'eef inuma raawwata gooftaan amanamaadhaan jedhe. Amaniiti fudhadhu zimmee dhiitatiin jedhe. Hindii ofirraa wangeela badaan fudhatu. Kanaa booddee amman waaqayyoon inumaan kadhadhe akkam ta'e reedeen bulee gaafan isaa daawwalu. Gaafa facaasaa gaafadhe. Facaasaa natti menni. Roobiin gaafadhe. Ufuu fedhan isaanoo waan isa baay'ee nuraase nuunoo jedhodhanii ufuu fedhan isaanoo jedhe. Dhugaa ittamoon jedhe dhugaa jedhe. Waaqayyo manama waan isa baay'ee nuraase lubbuun isaa itti hin darbiini dhaquu qabna na jedhanii jedhe. Nuraasedhan. Kanaa booda mucaan kun ituu orma keessatti hin du'ini adii isa baasuu qabna malee waan isaanii lubbuun ragayeera jedhan isaanoo ijoolleen daawwalanii natti maa jiru xumuramuun isaa hin oolu jedhennaan waaqayyo gooftaan macaasii xumura cal jedhiiti amaniiti fudhadhuun jedhe maqaa waaqayyo eebbifamu gaafa jimaataa ofuma isaanii dhaqanii ta'anii xumuranii fi xalayaa harkatti naa laatanii sokkanii Hintinnaata warri afaan qabda hillee kenna. Amma harka isaa galeera xalaan. Xalayaa harka nagashanii sokkanii anoo dhugaamoo soba narraa fuudhutaa deebanii eenyi harka isaanii keessa ilaalaa Ara galata hintinnaata ijoo sabni afaan qabda hillee kenna. Ara gooftaaf galanni guddaa naata. Amma already harka isaa galeera xalaan. Akka ta'u bareera. Booruu rikikkibii godhi facaasaa kootta iddoo hojii keetti argamedhanii xalayaa sana naa laatanii sokkanii jedhe waaqayyoon sabni kun akka inni dabalee naa galateeffatu barbaada.